علامات الساعة الكبرى ملتون قياما قدو. الله سبحانه وتعالى يرسل لك إشارات وعلامات، انتبه، هناك علامات 10 كبرى: الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم عليه السلام ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. daawwattoota TV Hamilton bakkuma jirtan hundattuu nageenya rahmanni mararteen rabbii guddaa isin irra jiraatu jedha. Sagantaan waa'ee dhuma addunyaa kana akkuma itti fufetti jirra. Sagantaa darbe keessatti mallattoolee qiyaamaa gurguddoo 6 dubbanne dabarsine amma yoo rabbiin nuuf eeyyame mallattoo gurguddaa keessaa isa 7ffaatti darbine dubbannaa jechuudha. Mallattoo 6 darban isin yaadachiisuudhaaf inni jalqabaa dajjaal bahuudha. inni lammaffaa immoo Isa ibn Maryam samaayiidhaa buhuudha. inni sadaffaa Yaajuuji Maajuuji. afraffaan gara bahaatirraa dachii biyyi fayyaan gadi citu. shanaffaan gara dhihaarraa karaa Awurooppaarraa dachii biyyi fayyaan gadi citu. inni ja'affaa immoo naannoo Arabaa kana biyyoota Arabaa keessaa biyyi tokko guddaan isaa gadi cituudha. san booda 7ffaan Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa mallattoo cimaa kan biraa erga. mallattoon rabbiin ergu kunis quraana keessatti dubbatamee jira. innis fartaqib yawma ta'ati as-samaa'u bidukhaanin mubiin yaghsha an-naasa haadha 'adhaabun aliim rabbana akshif 'anna al-'adhaaba innaa mu'minuun. eeggadhuu jedhe. irtiqaab jechuun kun ta'anii eeguu waa qeexuu yoomuma dhufa laata jedhanii. yawma ta'ati as-samaa'u bidukhaanin mubiin, guyyaa samiin kun aara mul'ata guddaasa aara dachii kana warga'u. yaghsha an-naasa haadha 'adhaabun aliim, ummata hunda kan haguugu kun adabbii laalessaadha rabbiin jedhe ni dhufanni. yaghsha an-naas ummatuma hunda, biyya tokko irraa biyya tokkotti miti yookiin ganda tokko yookiin godina tokko miti, dachiidhuma kana guutuusaa haguuga samiirraa gad dhufe akka duumessaatti cimaa ulfaataa, akka duumessaatti ulfaataa addunyaa kana guutuu walga. waa isaatti ergama rabbi alayhi salaatu wassalaam maal jedhani? mu'minoonni akkuma nama utaalloon isa qabee yookiin akka asmiin isa qabee ittiin rakkata jedhan. kaafiroonni garuu faajiroonni cinqii cimaa baay'ee ittiin rakkatuu jedhan. aarri kun baay'ee rakkisaa kan ta'e yeroo hanga ta'e tura, guyyaa 40 tura kan jedhan silaa wallahu alam ragaa isaa sirriitti hin beeku. addunyaa guutuu kana baay'ee rakkiseeti. alana maaliif qopheessa? mallattoolee qiyaamaa gurguddaa 3 hafan amma 7ffaarra jira miti. kan hafe kun 3 gurguddaatu hafe. inni kun immoo baay'ee ciccimaadha, kan baay'ee nama naasisu, kan qiyaamaan bor iftaansi jechisiisu bira ga'ee jira. isa kanaaf ummata qopheessa jechuudha. warra baay'ee ciccimaa fi ulfaataa kanaaf ummata qopheessa. inni on 7ffaadha. asumaan maaltu dhufa sana booda? mallattoo 8ffaa fi isa cimaa. mallattoon 8ffaa fi warri isa booda kun jechuudha. 3 kun isa rabbiin quraana keessatti yeroo namni isa argee jedhe laa yanfa'u nafsan iimaanuhaa lam takun aamanat min qablu aw kasabat fi iimaanihaa khayra. jarri 3 boodaa kun jara sana argee namni yoo amane, kan sila kafaree jiru yoo amanes sana booda imaanni isaan fudhatamu, toobaan hin qeebalamu, ulaan toobaan ni cufama. yoo sila imaanas qabaate imaana isaatiin immoo hojii khayrii ittiin hojjetaan jiraanne har'a rifatee hojii khayriitti ka'e irraan qeebalamu. inni sun maanni mallattoo 8ffaati. inni jalqabaa khuruuju shamsi min maghribihaa, biiftuun akka durii kana gara bahaarraa bahuu dhiifteetiyyi lixarraa deebitee as baati, gara dhihaarraa as deebiti.
yeroo biiftuun lixarraa as deebitu kana fa'idaa ra'aaha annaasu aamanu ogguma isiin achi abbahu argu kana namni ni amana qiyaamaan dhufeera bareera addunyaan kun jireenya isaa idilee gadhiiseera jechuu argeera guyyaa meeqa baa wallahu alam guyyaa sadi fa jedhu ulamoonni kan hin achiin bahee akka deebi'u isa sila baharraa bahee akkas dhufu dhiisee guyyaa sadii fi dhiharraayyi akkas deebi'aa jedhan namoonni yeruma biiftuun gara dhihaatiin as deebi'uu argan amanan achumaan maaliif qiyaamaan dhufeera sana booda jireenyis lazzaan qabu arganiiru quraanni jara keessa jira hanga ta'e kan mallattoo qiyaamaatti maaru ergaan nabi muhammad jira itti amanuu didan amma ogga biiftuun achi addeebi'uu arganii amanne jedhan naasuu kanaan amanuun hin fayyadu akka nama duudhaaf lubbuun kun dhufee kokkee gahee gargaraarra gahee jennaan amanuuti sa'aatii sanarraa kaasee ulaan toobaa cufameera akka ergamaan rabbi jedhan alayhi salaatu wassalaam inna baaba tawbati maftuuxun ulaan toobaa kun bal'aadha banamaadha hanga yoomitti hanga lubbuun dhufee kokkee gahuu fi hanga biiftuun gara lixaarraan gadi deebitutti jedhan san booda maleekaan toobaa gabrichaa barreessus qalama lafa kaa'e ulaan toobaas cufame jechuudha yoo sila imaanarra jiraatte imaanni kee itti fufa yoo sila hojii gaarii hojjetaa jiraatte hojiin gaariin kee itti fufa garuu sa'aatii sanaa kaaseen badiirraa toobadha sa'aatii sanarraa kaaseetan hojii hamtuu dhiise gaariitti deebi'aan hin qeebalamu khalas dhaabbate jechuudha amma sa'aatiin kun qiyaamaan dhufe qilleensi qiyaamaa bubbiseera namoonni rifachuu jalqabaniiru osuma akka kanatti jiru mallattoon saglaffaanis duukaa dhufa achumaan hin turu mallattoon saglaffaan khuruuju daabba bineensa way baasa rabbiin bineensa akkamiiti bineensa luka afur qabdu haala kami waa isii baay'een beenu quraana keessatti rabbiin yeroo nutti himu فإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون فإذا وقع القول عليهم قاف مرتي ربي جتش ربي بوئي جتشون أدبي مرتي ربي دبرس قاف جرت دفوقه وقال القول جتشون كن جتش كن أرقمو جتشون والربي جتشسا مرتيس لازم قولي كان قاف قوه ربي ما لباس دابا وهي باس بننسى وهي باس دابة جتشون فانا رباتين بننسى لكافر قبدو كانوا مكة قالا كانوا مكة سا كانوا مكة لودي كان من الأرض دتشي رباس ربين دتشي رباس واسمين ربكات دداتي النفط يرو البات مالت أن الناس كانوا بآياتنا تكلمهم جرانا صفتي أمتك أنا حاسف صفتي بنين سمتي حيواني بين لني قافة دتشي كيسا البئي أمتك ناسا أن الناس كانوا بآياتنا لا يقنون نمون نكون آياتك نتي إنا من آياتك مركنين سنة نقوم سنة جتو جرتمتي ربين جرى أدبوف جرت النسوف جده أمة نبي فيلا تماسا ديده كتاب ربي بوس ديده إرجما ربي كايو ربي بوس ديده كنا كلاس نبي فيلا تمارا ديده حرب بيلا درا دعى يفوتو جدت دتشرا بيلا دول باسط تيمي جدا رجاكو yeroo isi argese namni ni amana akkuma kan biiftuu sana jechuudha naasuun inni sunu keessa jira miti akkuma kan biiftuu sana ni amana وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون yeroo sana toobachuun waan fayyadu gaalattiin beelladattiin baatu kun maali isa jedhu irratti ulamoonni yaada adda addaa qabu baay'een ulamoota gaala isii gaafa ummanni thamud gaala nabiyullah saalih rabbiin baaseef sana ajjeefnaan ilmoon isii dhagaatti galtee jechuu dubbatu isii sanatu baatii isii sana baate ummataan dubbatti jedhan ulamoonni baay'een kana jedhu alaa kulli haal bineensuma way beelladuma way baasa rabbiin eega baatee jette gaalattii kana sataatu dachirraa ol baati eessaa baati laata ulamoonni gariin hadiisni hangitees jira da'iifa waysa ta'u arafaarraa baatii jedhe arafaa dhumarraa ol baati isa ummanni hajjii godhaa jiru kana arafaa keessaa ol baati
namni yeroo si arge rifate warri kaabaa xawaafa godhaarus warri kaanis gariin naannoo minaarraa fa'i baati jedha achi ol baate yeroo baatee kaatu maal hojjetti quraanni kan inni tume tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun namoota naasofti abalu kun ayata keenyatti namanne abalu ayata keenyatti ayata rabbiitti namanne kan jedhu namoota timti hadiisa keessatti tasimuhum jechuu jira mallatoo jalatti gooti namoota kana qaqqabdeet bakkuma kamittu namni kamuu fiigee jalaa bahuu hin dandeenye namootatti qaqqabdee adda isaarratti akka chaappaa jechuudha adduma isaarratti chaappaa goote aadaa mu'min aadaa kaafir inni kun mu'mina inni kun kaafira jechuu irratti gogooti ummatuma jechiirra dedeemu kana jalaa baqatees bahuu hin dandeenye yeroo kana namni inuma dubbisa eenyunu inni kun mu'mina inni kun kaafira jechuu gabaa keessatti yeroo waa walitti gurguru khudh yaa kaafir khudh yaa mu'min hoo kaafira fudhadhu hoo yaa mu'mintichaa fudhadhu waliin jedha walirraa adda walirraa dubbisaa jechuudha mallattoo siin irratti maatama siin irratti goote jechuudha namni waliin taa'ee waa nyaatu kun walumarraa dubbisaati yaa mu'min yaa kaafir waliin jedha jechuudha akka kanatti mallattoo cimaa rabbiin ergu akhrajnaa lahum daabbatan min al-ard tukallimuhum anna an-naasa kaanuu biaayaatina laa yuqinuun namoonni aayata keenya kana hin mirkaneessine sirriitti yaqiina jechuun kun dhugoomsuu cimaa jechuudha kan waa tokko shakkii hin qabne kan waa tokko mamii taraddudni wayii keessa hin jirre akkasii hin taane aayatni rabbi akka kanatti mirkaneeffamuu qaba malee shakkamuu yookiin kijibsiifamuu hin qabu jarri immoo ni kijibsiisanii isa kanatti beellada kana baasee rabbiin fidee jalatti gadhiisaa jechuudha mallattoo cimaa saglaffaadhaan kun sana booda mallattoon ulfaataan ammas dhufa ummanni kun egaa hammuma deemaa deemuun imaannis keessaa hir'ataa gaduma bu'aa jallinni babal'ataa dhufa mallattoon saglaffaan cimaan dhufu naarun taxshuru nnaas min almashriq ila ardi almaxshar ibidda wayibba ibidda kana cimaa kana rabbiin baasa naannoo biyya yaman kara galoo galaana edanirraa ba'a achirraa ba'a mashriq kara bahaarraallees dhaqee nama oofa ummata kana yamanirraa bahee kara bahaas dhaqee kara dhiyaas dhaqee eessaayyuu walitti guuree gara ardul mahshar jedhamu bakka walitti qabamiinsaa mahshar maaf jedhame bakka walitti qabamiinsaa inni jedhame kun biyya shaam naannoo biyya sooriyaati achitti walitti qaba kanaafiyyi mahshar jedhame maal godha ibiddi kun ummata oofa bakka hundaayyuu kallattii hundarraayyuu gara shaamitti oofa ummatatti dhaqe kana ibiddi kun akka lolaatti lola akkas duuka ummata bakka hundaayyuu kaasee oofa baharraa dhiharraa eessatti gara dirree mahshar kan jedhame gara shaamitti ummata kana oofa yeroo ummata kana oofu tabiitu ma'ahum haythu baatu wa taqiilu ma'ahum haythu qaalu guyyaa bakka jarritti boqatanitti wajjin taa akkas fuulatti garagale halkan bakka jarri bula wajjin bula oofee kallattii hundaan وتكون له بقاياهم أمة الرا ورد ديبون التفع بدك أنا تنياتا أتتقو بتيرو ما يجول بقى هم درا كاسي أوفي جيسي در شام الرد والاتكابة أمم يرو غورا سنتي أوفمو حالا كانني حالا غمبچوتي نيمتي چنكي دان إني دد في كوفي جد إبدتو سنياتا غياسن geejjiba dhabuurraa kan ka'e geejjiba tokkorra gaala tokkorra namni lama namni sadii namni 10 taraa ta'a deema kaan immoo dhabeetuma miilaan deema biyyooti faffagoorra oofamee gara shaamitti achi oofama ergamoon sahaabonni ergamaa rabbi alayhi salaatu wasalaam maal goonu yoo ibiddi sinitti dhufe jennaan fa alaykum bishaam shaamiin dhaqaa dursaati jedhan wannoo isaa salphaadha jechuudha amma wanti hunduu qophaa'ee dhufee qiyaamaan dhaabbachuu bira ga'eera qiyaamaan immoo ummata shiraarul khalq irra hamtuu ummata badaa ummata jallaa ummata tola hin beekne ummata waan fokkataa hin beekne hunduma walitti
guure irratti malee dhaabbatu sababa kana maaltu uumamaa achitti yeroo inni shaamiin ga'u kana rabbii subhaanahu wa ta'aalaa sana booda quraana ni kaasa quraanni qalbuma namaa keessaas kitaaba keessaas guutumatti kaafama ummanni kaleessa quraana qaraa bule maa kaleessa waa tokko qaraana ture miti geerarratti qayyaramee bula akkamitti quraanni kun ummannoo qara'ee kitaaba keessa jira maal ta'a jedhanii yaa hubeefa jennaan lakki rabbii isa qalbii keessaa sin fuudha waan kitaaba irratti barreeffamee jirus keessumaa ganama kaa'amee dhabama quraanni rabbii kaafame qiyaamaan laa taquumu saa'a hattaa laa yuqaala fi lardi allah allah qiyaamaan hin dhaabbatu hanga jechi irratti jechi allah jedhu hafe jaldina daangaa darbu jechuudha maaliif jechi allah jedhu naw'ii imaanaa wayi ta'uu isaati allah jechuun rabbii gabbaramaa dhugaa waan jedhu of keessaa qaba kan haqaan gabbaramu kan gabbaramuuf mirga qabu ergaa jedhu of keessaa qaba jecha kana ardii irra jiru qiyaamaan hin dhaabbatu quraanni kaafame namoonni yeroo sana abbootii wahii laa ilaaha illallah jedhu eessaa fidanii jedhu jennaan sami'naa aabaa'anaa yaquuluunahaa fanahnu naquuluhaa abbootiin keenya bar laa ilaaha illallah jedhu maaliin akka inni ta'e hin beekanu hiikti isaa ergaan isaa kaayyoon isaa maal akka ta'e hin beekanu abbootii keenya laa ilaaha illallah jedhanu dhageenye nuti sii jenna waan siin taate hin beeknu jedhan maali yaa jaabir moo maal jara fayyaddi laa ilaaha illallah jennaan aare tunjiihim min adaabillah jedhe yeroo imaanni dhibamee fitnaa sana keessa laa ilaaha illallah kun ibidda rabbii irraa jara baafti imaan asiin sa'aatii sanatti san booda laa ilaaha illallah kunis bade jechi allah jedhu kunis hir'ataa deeme rabbiin qilleensa wahii ji'a shaamirraa erga qilleensa laaftuu haala salphaa wayitiin deemtu qilleensi kun yeroo kaatu nama qalbii isaa keessa imaanni jiru hundayyuu lubbuu isaa fuuti yeruma keessa galtu nama imaanni qalbii isaa keessa jiru hunda bakka fedhe yoonni jiraata yoonni gaara attamii keessa seene duukaa seentee nama imaanni hangi ija xaafiillee keessa jiru imaana isaa keessa lubbuu isaa keessaa fuuti wanti mu'mina ta'e ni dhuma jechuudha maal tafariyam ذهب الأول فالأول ويبقى حثالة كحثالة التمر أو الشعير وردرا إيمانا كبدين أما مالدف ماتو تمري ماتو غربو أمة حيوانة لا يباليهم الله تعالى كربي واتك مرن كان كربي واجر أجرور رنكم أمة كسيتف يرو كان أمني حفي وري إيمانا كيسا أميجا جلان كفتف كن أكبر لدت kan huccurraa giroon qabu jireenya immoo rabbiin jaraaf bal'ise nyaataaf dhugaatiin jaraaf mijataadha haalli jireenyaa hunduu jaraaf tolaadha maal ta'a uummanni kun akka beelladaati karaa irratti akkuma beellanni walii yaabuu sagaagala karaa irratti hojjetu namummaan illee keessaa bade amantiin illee keessaa bade jara keessaa namni wayyaadha jedhamu nama itti dhufee warrumaa asirra karaa guddaa kana laal karuma konkolaataan gurguddaa yaa'u kana jira miti sila achirra sagaagala hojjetu dhiiraa dubartii qullaa kan isa akkasii maali xiqqoo asii karaarraan gortanu nama jedhutu jara keessaa irra wayyaadha ummata shayxaanni dhufee itti lallabee alaa tujiibuunanii jedhaan naan dhageessanuu naan owwaattanuu jedhee jara waam qaaluu famaadaa ta'murunaa maal nu ajajjaree jedhu fayamuruhum bicibaadati lawthaan kottaati taabota isa durii gabbara isa akkas ture gabbara mukaa fi dhagaa fi maalii kana bocanii muka soqanii tolchanii bocatti baasanii gabbaru shayxaanni labse aangootti argate jal'inni dachiirra wal ga'e fasaanni badiin ummata kana irratti qiyaamaan dhaabbachuuf deema jechuudha jara kana irratti shiraarul khalq inda Allah الرحمتون أمتا أين نجتشو يرون التمن إرجما ربي عليه الصلاة والسلام من عبد القبر ومن تقوم عليه القيامة نما قبري أول جبروا فيه وركي أمان الرتيب أبت الرحمن أمتا جدا وركي أمان هذا كان الرتيب أبت كون وسمع كان التجرنو مدينة أولي
كعبان أوني كعبان لني ديغن ergama rabbi alayhi salatu wassalam akkatti kaabaan diigamu nutti himanii jiran mallattoo qiyaamaa keessaa isa guddaa tokko innis namoota biyya habasha kan luka dhedheeraa dachii habashaa kanarraa kaanii dhaqu kaabaa kana dhaqaniit fayanquluuna hajaran hajar dhagaa sii bubuqqisanii kan inni dadarbatun argaa rajulun dussuu weeqqatayn kan hojjaan isaa kun lamaan dhedheeraa wahii kan inni dhagaadha tokko bubuqqisee gatu akka waan hin argaaruutti jedhan ergamaan rabbi alayhi salatu wassalam kaabaanis diigame madiina oole madiina dhiisanii biyya basra biyya biraatti yaa'u فيتركون المدينة على خير ما كانت وهي خير لهم مدينة سلا جرا چالتي مدينة نسي خيري كان ديسني بيا براتيا اني جرن مدينة اوني مالتا عوافي السباع بكا بنسني يوكين وري وا الولفتينات بنسني وري وا ادم سيناتو في ومتد دقو فانغوتم نمني كيسنجر اخر لنا بيا مدينة دقو kan jaraach jiru qiyaamaana chitti dhaabbatu namoota lama re'oota busaa isaanii ooffatanii dhabu yeroo dhaqanii achi gahanu fayajiduunahaa wuxuushan kan isiin mukoofte mukaawu jechuun oromiyaa bakka gaditti waan beekamu natti hin fakkaatu nama dhabee qobaatti hafee jechuudha duwwaa ta'ee bineensa qofaan guutame isii arganii achi keessa utuu deemanu fayanciqaani biganamihima busaa re'oota isaanii ooffataniitiyyi iyyaa siiskaa sirbaa naaqii jechuun kan namni yeroo hoolota busaa'ota ooffatu kan itti sirbaa deemu kan haala sanii sirbaa madiinaan keessa deemu lafa biqilaan ol biqilee namni hin jiruu busaa isaanii utuu ooffatanu jara kanarratti qiyaamaan dhaabbachuuf deemu qiyaamaan yeroo dhufu nafkiidhaan dhufa nafkii israafil afuufuuni inshallah harraaf sa'aatii keenya kanuma irratti xumurrirraa sagantaatti aanurratti jalqabbii qiyaamaa kallattiin seensa qiyaamaa jechuudha annaf fisuur xurumbaa keessa afuufamuusa jedhurraa jalqabna yoo rabbiin nu gargaare wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh علامات الساعة الكبرى ملتوون قياما قدو الله سبحانه وتعالى يرسل لك إشارات وعلامات انتبه هناك علامات 10 كبرى الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم عليه السلام ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم